Ashamaar kafuunee daawwattoota fi hordoftoonni nageenya koo kan jaalalaa fi kabaja bakka isin jirtanitti isin haadha qabachaa egaan har'a ajandaa tokko qabadhee isinii dhiyaadheera. Hamma xumura qophii kiyyaatti na waliin duraan affeerraa gootii namoonni chaanaalii keenya faariyaa taatan sabskiraayib gochuun maatii kenna ta'a isiniin jenna. An har'a baay'een isinitti gaddee yoon isinitti gaddee yoo namoota hunda osoo hin taane ijoollee Su'uud Arabiyaa jiran namoota tokko tokkotti baay'ee gaddee Oromoon ani gaafa Oromoon akkasitti walitti naaftu caalaa waan na jibbisiisu tokko hin jiru. Hinaaffaa Oromoo warratti naaftuuf badiin Oromoo warratti dalaydu baay'ee tokko na jibbisiisan. Diinni yoo sirratti dalagee wayya diina kee tokko taatetiniin ofirraa haasoo itti ta'u kan ofirraa falmatti sinaadha qabachaa. Egaan har'a ajandaa tokko qabadhee isinii dhiyaadheera. Hamma xumura qophii kiyyaatti na waliin duraan affeerraa gootii namoonni chaanaalii keenya faariyaa taatan sabskiraayib gochuun maatii kenna ta'a isiniin jenna. An har'a baay'een isinitti gaddee yoon isinitti gaddee yoo namoota hunda osoo hin taane ijoollee Su'uud Arabiyaa jiran namoota tokko tokkotti baay'ee gaddee Oromoon ani gaafa Oromoon akkasitti walitti naaftu caalaa waan na jibbisiisu tokko hin jiru. Hinaaffaa Oromoo warratti naaftuuf badiin Oromoo warratti dalaydu baay'ee tokko na jibbisiisan. Diinni yoo sirratti dalagee wayya diina kee tokko taatetiniin ofirraa haasoo itti ta'u kan ofirraa falmatta. Garuu gaafa Oromoon wal balleessuuf deemu caalaa wanni si jibbisiisu tokko hin jiru. Gochi Su'uud Arabiyaa keessatti guyyaa kaleessaa ta'ame gocha fokkataa, gocha ilma namaatirraa hin eeggamne kan boru ilma kee irra sirra mataa kee irra ga'u irratti walirratti godhan jechuudha. Innis maa inni uummata dhugaa rabbi garaan nama gubata yeroo tokko tokko. Namni guyyaa ati dhibamte takka jedhi, guyyaa ati dhukkubsatte. Guyyaa gammachuu keetii namni si balleessuu barbaadu dhugumatti diina hamaadha jechuudha. Maal jechuu barbaadetti guyyaa kaleessa cidha ilmaan Oromoo cidha Oromoof Oromtittii wal fuudhan siyaasa feete haa deeggartu abaa'oo deeggartee bilxiginnaa deeggartee kafeetoo deeggartee Oromoodha. Jara kenna namni guyyaa gammachuu isaatiin shorxaa walitti fidee waliisisu maali? Maali kuni gowwummaan akka kanaa yaa jiran? Biddeena keenyaatu keen dhugu. Keenyaatee kee yoo dhugeeyyu namni guyyaa gammachuutiin akkamitti diinatti dabarsee ol kenna jedhan? Wanni saalfiin kana caalaa hin jiru jechuudha. Oromoon waan akkanaa walitti gochaa bilisummaan isin barbaaddu kamire bilisummaan isin barbaaddu maali? Ofii isiitti harka diinatti wal darbaa biyya Oromaa keessatti gammachuu walii kutaa bilisummaan ati biyyaaf miidiyaa kanarraa waatee iyyitu maali? Mataa kee bilisoomsi jalqaba. Biyya kee bilisoomsuun dura mataa kee bilisoomsi. Namni akkami sargii namaatti shorxaa yookaan immootu poolisi fideetiniin guyyaa keessa harkaa dukkaneessa. Guyyaa gammachuu ilmi namaa guyyaa lama qofa qaba. Guyyaa dhalatuu fi guyyaa fuudhuu fi guyyaa du'uu qofa qaba. Guyyaa dhalateera waan ta'eef guyyaa fuudhu guyyaa du'u qofa ayyaanni isaa. Ati garuu gammachuu warra sanii kan kutte jara sana osoo hin taane warra achitti argame sunuu sitti rifataa ati hin milkooftu namni waan kana goote. Namni shira kana xaxxe abadan ati addunyaa kanarratti hin milkooftu namni si abaara. Amma durallee yoo yaadattan gaafa waggaa kana jechuudha gaafa Jeneraal Kamaal Galchuu uummata Oromoo walitti qabee haasofsiisaa turetti bakka inni uummata haasofsiisaa jirutti miskiina haasofsiisaa jirutti shorxaa fidanii shorxaan uummata achitti argame guutuu walitti guuree biddeena isaaniitti cufsiisee biyya galche. Mee warri biyya gale sun maal irraa argatte? Biddeena sanitti cuftee riskii sammar afaan isaan qabdee mee wannati argatte maal? Hin jiru. Tirfiin atis abaarramtee jarallee kasaarsite jechuudha. Cidha kaleessaa kanallee yoo taate yoo lola sirraa qabaatte yoo mallaqa sirraa qabaatte yoo hanfete sirraa qabaatte namni guyyaa gammachuu namaa akkas nama godhu abadan na biratti fudhataman qabu. Namni ammoo akkas godhe sun mallaqaa miti waan fedhe irraa qabaate ani waan san hin deeggaru. Gadhummaadha kun gammachuu nama tokko itti hinaafanii diinatti dabarsanii kennuun gadhummaadha. Mee maaltu dhagama ati misirroo taate namni tokko mushurraa ta'e gaafa oduu ati sargeeffattu mootummaan si buteetiin hidha si darbu guyyaan sargii keetti guyyaa hidhaa gaafa ta'u gaddi kana caaleen jira. Beekamaadha warri Su'uud Arabiyaa harka dhibbi keessaa
harki 70 waraqaan qaban akkasuma jiraatan. Kun maatii ofii jiraachisuuf, kun mataa ofii jiraachisuuf, kun diinagdee jireenya ofii oofatuuf jiraata. Isi matanaa walitti naafan. Biyya alaa teettanii walitti naafinaa. Kee nyaatu, kee dhugu, ka irraa dalagatu araba. Mallayni ka arabaa, wanti hundi ka arabaa maal wanni si inaafsise? Baay'ee gaddee jira. Dhugaa rabbiitti sheemii guddaadha. Bilisummaa takka biyyaan barbaade waan kana ol gochaa biyya ormaa keessatti mataa gadi ol qo'aa tasa bilisummaa biyyaan barbaadin akkami bilisoomta mataan dursee boo mataan kee bilisaa ta'e bar biyya kee bilisoomsita. Osoo mataan kee bilisa hin taane biyya bilisoomsisu maal? Miidiyaa irra baate dhumne Oromoon gabroome Oromoon akkas ta'e maaloo dhuma hidhame. Gaafa waan ati dalaydu waan dhaabde Oromoon bilisoomti. Jalqaba gaafa walirratti shira xaxuun kun dhaabate bilisoomti. Nu dheessiti beeytanii gizee mara. Nu bilisummaa hariinee bilisummaa nu jalaa fi beeytanii. Ofii kenna diinaa dabarsinee ol kenni nagaa. Ofii walirratti duulla. Kanaaf bilisummaan kottooffattee nu dheessiti nu gabrummaa hariinaa jechuudha. Sammuu ta'e na tanan nuun taphatte. Biyya hundaa bar biyya Saudi Arabiyaa qofaa miti. Amma mee ilaali. Oromoo taate dhaaba garagaraa deeggaruu oduu dandeettu dhaaba garagaraa waan deeggartuuf qofa ol jibbitee wal qoqqooddi. Inni kun maal argisiisa? Walii galteen osoo hin jiraanne gabrummaan bilisummaan dhufu wayituu hin jiru jechuudha. Hiikan bilisummaa maal akka ta'e beekuunis nu barbaachisa. Dursitee mataa kee bilisoomsita, maatii kee bilisoomsita, biyya kee bilisoomsita. Kan sanirraa hafe osoo mataa kee hin bilisoomsine, osoo maatii kee mana keessa hin bilisoomsine, namni maatii ofii mana keessatti bulchuu hin dandeenye, bilisoomsuu hin dandeenye, biyya bilisoomsuudhaaf yaadi sammuu kee keessatti. Isa kana jechuudha wanni nurraa eegamu. Wanni Oromoon gochuu qabdu jalqaba falmachuu isiin dura mataa ofii falmite barnootaan guutte inaaffa fi diinaaf ol kennuu dhiifte yoo falmite qofa bilisoomti. Yoo akkas hin taane bilisummaan eessa baasiiti fuun dhuftu. Gabrummaa daraniitu nutti dhufaayi. Isinii galee? Kana waan ta'eef ijoolleen Saudi Arabiyaa adaraa keessa waan akkana isinitti hin deebiin. Deddeebiin amma dura waan akkana isin qunnamee jira. Wanta akkasii isinillee of eeggannoon godha. Biyya jirtan hin beeytan. Biyya gabroomtuu keessa jirtan biyya addunyaa tanarraa gabrummaa naakiraa itti argamu biyya sanii. Biyya gabrummaa qabdu kana keessa teettanii waan uummatatti ifa ba'ullee dalaguu irraa of qusadha. Amma Kaayiroo kanatti ilaala sargi. Poolisaa miti inshaallah addunyaa kana yoo itti cabsite yeroo saniif waan geessite to'atamta malee callistee akkanumatti waan hin jettu. Akkuma horii girisee aslan namni akkas ol gala illee biyya kanatti hin jiru. Biyya kanatti qoonni jiru maa inni erga siyaasa adda addaa kana bakka takkoon teessu mootummatu hin eeyyamne sana. Uummata osoo hin taane mootummatu hin eeyyamne. Waa'ee siyaasaatiif waliin geettu. Maaliif ofii isaatii sodaa qaba waan ta'eef mootummaan kun. Kana waan ta'eef ijoolleen Saudi Arabiyaa rabbii jedhaatiniin of qajeelcha of sirreessaa isinumaaf nuti maaliif kan qabame isin waan ta'eef qaama kenna jennee isiniif haasofne yoo nutti muufattan gaanuuf kolchaa isiniin jenna eegaan turtiin irraaf isin waliin qabu kana fakkaataa daawwattoota hordoftoota keenya amma xumura qophii keenyaatti waliin teettaniin hordofuu keessanii.